rabbii kiyya malee abbaan koo ana takkitti dhalate argatee du'ee jira isaa beeku addaladhee gaafa ji'a takkaa biyyaa bayya abbaan kiyya dagriit badee jechuudha. Kanatti aanee jiru kan argite. Kuni mootummaa si ta'e ariiti bakka moo'ini. Rabbi mootummaa si godha jiran irraa jijjiiramuun malaa bara. Egaan du'ee laafadde mootummaa naa ta'e maannaa godha osoo galee qorsoo hojii akaadhe na fayyada malee. Ani immoo daa'imman tana kuraaleen guddisa. Ayilaandii guuree adaamaa keessa deemee gurguree guddisa. Namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deessee ijoollee xiyyaa ayilaandii guddise dhabuu qofa asliiko. Hedduu keessi kiyya nama daa'imman borullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuruu jiraate ani galuu fedha. Sini galee ayilaandii kana barsiise sibiilaan barsiise kanaaf garaan na gubatee himachuullee kaayachuullee wallaalee jechuudha. Akka qabu rabbii kana malee osoo isin taate haadha abbaa dhabdanii ilmoo lama ol bira dhabdanii irkoo dhabdanii akkamitti sabrii qabdanii bakka kiyya kana bu'aa laala. Achuma lafa geemni kiyyaaf kee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma warri sagalee naa taatanii asiin nageettan. Iliyaas butuun keessanuu maqaa isin waamuu danda'u. Galatooma ana galchuu keessaniif. Asli waggaa 3 jala deeme yaani anuman argin ta'a komachuullee hin barbaachisu. Asli akkam nagaa? Nagaa. Maali messenjera naa kennitti lakkoofsamaa naan deebisin abbaa seenaa. Habibti gara hajaa dhuftee fiti tariqaa sana marra kaasuu dhiibne. Inta dhibu kana marra fito kunatti fakkaata rabbi naa dhiisu. Kuweetii kana jirtaa? Galatoomi garuu seenillee takkaa hin mijoofne. Garuu amma ashoofa osoo hin taane namni ilma qabu hedduu ilma namaatti hin ashoofu. Ani ijoollee lama dhabee miidiyaa kanarra mana madaamii jira. Alhamdulillah garuu sabrii rabbi naa kenne kan isin hundaafuu rabbi haa kennu. Namni ilmoo rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata. Carraa hundaa rabbuma namaa kenna jechuudha. Garuu akka har'a miira keessa kan galle asumaan warroonni haadhataa tan du'aa naa godha. Yeroo baay'ee mangastiin seeneen boonna hin jiru ka Amaaraa seenaa ka Oromoo seenaa namni arga hin jiru. Maa hin maraattee si hidhannalee nama naan jedhamu dhabe. Amma gabaabaa wanni godhuu barbaadu. Amma wanni jechuu barbaadu yoo jiraate daa'ima san beellama qabsiiseen ture beellama san irratti ji'a 5 guutuu hojiin arganne dura nama fuuldura osoo dhaabanne ofii kiyyaa gala jedhee beellama godhe amma garuu ji'a 5 guutuu dalagaa dhabee taa'aa ture. Beellama san irrattiin argamtee intarbii ta'uu qabda naan jedhani footoo daa'imaatii fi sagalee kiyya qofa narraa fuudhanii EBS irratti garuu gadhiise EBN immoo viidiyoon hojjechuu hin dandeenyu sagalee qofa naan jedhan sagaleen birrii kafalee gadhiisee dhufe asli amma waan biraan dadhabne beektaa nyaadhee gisee dhugu onnee dadhabe baqa waggaa jaha booye takka lama jee waggaa jaha lafatti waggaa 3 booye rabbi rahmat isaanii hagoo gisee ummiinti amrii ta'an sanii yoosaan as deebi'ee si bira seenee ture atillee yaada bareedaa keessa waan hin jirreef xiqqoma dubbadhee si bira bu'ee lakkoofsa hunda naa kennitee agarsiisa asatillee narraan kaafne an hudda sanii numa bu'aa jechuudha ummiinoo amma waggaa 3 deema amrii ta'anii rabbi jannataan haa gammachiisu. Inna asli kiyyaati guyyaa takka seenaa mana haadha faatee argitee bulchuu ni dandeetta. Guyyaa takka Eegatti gattee abiddi dhiisi waan gate ina ufillee waa tokko hima dhageeffadha. Dhagahi. Ani jechuudha ani waan danda'u si godha malee natti asin dhiibi tokkoffaa mungkin mana kana seenuu dhabda malta seenuu dhabuu malta. Ani hin ganne abbaa manaa keetii miti an sin beeku an dura rakkoo kee himadhu komii kiyya hin dhaqqabdan. Anama waan ati haasaa jirtu kana hin beeku. Sin komanne laaluu dhabdaa jedhe malee nam tokkoon komadhu si jamar nam tokkoon komadhu garuu wanni jechuu barbaadu. Mana soitu baay'een beene doktor Umu Khalid waan goototi ilma kee kun sirraa akka bakkeen itti badee daa'imni waan gale hundamaan afaanii qabata yaa bara. Mamma rakkoo kee himatuun hin dursu komii dura Habibti. Amma rakkoo kiyya bar himaa jira amma wanni barbaadu intarbii san irratti dhiyaachuun barbaada. Kanaa beellama qaban san irratti. Maal taatee dhiyaataa siin jenne rakkoo kee nutti miitiin jedha. Rakkoo kiyya murtii qabadha rakkoon kiyya ana wala kara Sumaalee deeme viidiyoon kiyya zozooreen argitan jeetuma keessa deeme eegana agarree isinii hima. Okay eegana agarree isinii hima haga macarrashaatti irraa qe'ee haga macarrashaatti isinii hima dhageeffadha. Dursa daa'imman 2 qaba ture. Adaamaa 03 keessa jiradhaan abbaa malee guddisee daa'imman tana Haayilaandii fi sibiila itti guuree guddifachaa ture. Daa'imman tana niin barsiisa niin qaraasiisa. Jiruun fooyya'uu dinnaan daa'imman tana lamaa walitti gatee xiqqaaf guddaallee ni baratanii karaa Sumaalee biraa deemu. Gaafa Sumaalee jijjiga gisee ga'u dawwalee fi nagaa jirra naan jaan. Jijjiga gisee dhaqee hooma Itoophiyaatti Adaamaa keessatti dalagu san dalage. Mikinyaatum afaanis hin beeku dalagallee hin jirtu. Itti deebi'ee sibiiluma san guuree sibiiluma san gurguraa wanni wayyaa xiyyaa haga Adaamaa caalaa sibiilli biyya san jira akkasuma gurguree afaan baradhee gaafa kan gara Hargeysaa nama argadhee deema. Gaafa Hargeysaa ga'ee ji'a salgaffaa an dalagu gurbaa guddaa kana dawwalee jennaan ummaa anchiin farichoon hinji እናቴ በባህር ገብታ እኔ አልቀመጥም ብሎ ወጣ ሰለዲና እንጀዳም ከዛን ጉያ ለመሰዲን ቡሌ ደደፈ ፍረ ደቤ ብየ خرا kana deemuni beeytan ol deebisan rakkoon qabu gaddeemsatu xiqqoo cinqamale ol deebi'ee gaafa deebi'ee mana ga'u argachuu hin dandeenye footoo isaa qabadhee
Addis Ababa yaabadhee lukaan barandaan deemee irratti harka kana qabadheen soqin hin jiru. Hiifadhee dadhabee dhabee gad deebi'ee namitti wayii as jirti Dubaayii kan. Ijoollee mucaan kiyya jabaan kunii fi kaan mana jala qabame kunii fi jabaan kun hiriyaa mucayyoo tanaati ijoollee lamaan tun. Ummaati namni wayii akkanatti maraachuuf nama wayiitu nama kabiraatu gargaaraa jirta miidiyaan biyya namaa deemtee afar baadattu akkana gargaaree akkanaa naan jedheeni daa'imni kun itti isiin tun dhuftee na dubbiste immoo mucaa isiiti. Anuma takkaan qabu waan achi deemee dalagadhee dhufeenillee karaa daa'ima deemee ni soqee birri takkaan qabu waan Dubaay hin deemuun jee waa hundaana siifita as geettee kafaltana jette hayyee jennee dhufee gaafa Dubaay ga'ee birri 6-7 isiidhaaf kafale kan ittiin dhufee jechuun waan hunda miidikaal hunda fite. Gaafa achi kee asli guyyaa takka osoo hin buliin namitti kadhadhe silkii naa bitte guyyaa san miidiyaa irratti ol ba'e waggaa sadaffaaf deema lama fixe numaan bu'a miidiyaa kanarra. Jidduudhaan eegasi namni siraa hin bahin hin jirtan Dubaayin keessatti oduma dhiqqishuu kana miidiyaa kanarraa ba'u kaan barumsa halkanitti deebisee fi guyyaa immoo shufrinnaa barsiisuu jammartama hojjedhu tanaan tokko eega dhabe tokko bilaasha godhuun qabu jedhe odoon akkasiin barsiisuun mana kiraa keessa yaa'u Itoophiyaan beektan namni ilma ofiitiin nama jijjiirata. Daa'ima sana eegaan barsiisee fixee iftaan eebbifama gaafa jedhu yoo inni mana ofii fudhatee galu kanarraa qabanii waraana deemu. Osoo xiqqaa kana bahu jechuudha. Gaafsa miidiyaa irra dhufee abaazariin fa'aa sabboonaa kana fa'aa dhufanii sabboon akkuma 50 kenna mucama san baasee fi yoo duraatu miidiyaa kanarraa ijjiisii baddeedhe. Birrii sanillee bira ga'ee birrii sunillee nyaatante mucaan kiyyallee naan deebinee eedeetti bulee jechuun sunis hin dawwalu. Aslii kiyya kanallee sagaleen dhaga'u kanallee sagaleen dhaga'u jechuudha. Achi ga'ee gati maraachuurra jedhanii jiraachifaa waraqaa na hojjisiisanii deeme. Bakkuma waraanaa sanitti sodaa malee deemee dhaqee jarri sun nagayyaanii ati tigirarraa dhufte ilma maal laaluu dhufte fireendi keeti malee ilma keeti miti naan jedhan. Laa lijee noo inni fireendi illee nyimlee walla dukutu liji noon jee. Eegas asumaan akkana jee karakkaru mucaa wayini naate jee mucaan fiigaa dhufe. Akkasitti nabsiin xiyyibitanti daa'ima san ijaan argee as deebi'ee jechuudha asii kiyya eegas deebi'ee hojii dhabee kunis qoodee isaati jee shammuluu taa'ee amma jee ajaa'affaadha. Guyyaan beellama akkasumatti taaggalee waan galeen sanii EBS dhaqee asheetuu biras dhaqee taaggalee viidiyoo si erga qaallitti keessatti haga galallee waraabee gadhiisee jechuudha hedduun bosota akkasitti bisi bira ga'uu dhabeen beeku malee amma guyyaa santuyyuu kan EBS fi kan asheetuu sunis ga'e EBS guyyaa 9 na beellame asheetuun immoo ji'a 7ffaa kana beellame innaa beellama kanatti galee osoo jibbaata ga'e osoo wajjin hin badin osoo onneen xiyyenan dhooyin asii kiyya. Eessa jirta deemu? An Dubaayin jira. Mucaan kee waraana keessa jiraa? Amma kenni jiru naan dawwalu yoo mircaan abujaa sadaffaa dura umma yoo deemee yoo kasii bilbilee taate yaadin silkii namaatiin si bilbilaa yoo dhabellee miidiyaa waan hojjetu laalteen boo'in naan jee gara Tigraay deemee naan jee odda sanii dawwalu kanan dhaga'u saniin dhaga'u ijoolleetti yoo. Mucaan naate jedhee natti gabbaa'ee jettu kun waraana keessa gabbaa'ee mooraa erga waraanatti itti dhaqee barane viidiyoo hunda buusutti irraa jala jira as biyyee dhaqee laalee ani akka baqa maraadhee jennaan nagalchatti babbaranii isa san laalee as deebi'ee amma beellama kan dubbiin miidhagina akkana qaxxisaa dubbadhu mucaan dirree waraanatti argitee dhufte. Kabade kana osoo hin ta'in kajabaa kana jala qabanii kennan kan argee dhufe kabade kana nafsa isaatuun agarree bar xiqqaa kana jechuudha. Xiqqaa dhabdee guddaa dirree waraanatti argite. Odoo xiqqaa kana bahu kunis deemee. Beellamni itti qabdu kamaaliti. Ka xiqqaa kanaatti fotoo isaa EBSitti kennee asheetutti kennee biraa deebi'ee gaafa dhufu kana jechuudha. Achirraan argama jennaan EBS fi asheetu birattis kennee fotoo isaatii fi sagalee kiyyoo fudhatan viidiyoo singoonuu beellama si dura jira nama hedduu jira. EBSiin guyyaa ji'a 9 jedhe asheetuun ji'a 7ffaa jedhe. Ammallee OBN illee sagalee isaa waraabee kafalee gadhiisee jira. Gadhiiseera viidiyoo isaa illee postotee jira. Ka gandarraa baasee OBS irra fideessan jechuudha. Abbaan manaa eessa? Abbaan ijoollee? Abbaan ijoollee Saladdiin garaadha gisee addaan deemnu jireenya isaa oofataara. Ani waan abbaa warraa isaa waa'ee isaa haasawaa asirratti hin barbaadu. Maaliif? Nama jireenya itti lafatti jirtu wajjin hin deemne maal godhamee faayidaan isaa aslii kiyya asirratti haasa'ee faayidaan inni qabu maayin. Kati abbaa waa'ee abbaa ijoollee kanaan haasofne rabbiin godhini dubartiidha yoo wanni ati jettu kun feekii ta'e maal itti amana isa akkamii garaan danda'a ilmaan isaatiimi? Okay isa itti amanuu ragaa hedduun qaba. Miidiyaa kanarraa miti gandarraa waraqaan naa bahee EBS irraa sagalee isaa gadhiisee na jala seentee ilaaluu barbaadda nama hedduu viidiyoo isaa naa hojjete qaamaanis dhaquu dandeenya. Abbaa isaa himi ilmoo kanaati bira hin jirtu yoo ilmoo abbaa ijoollee keetii kana yoo ilmoo jaarsa kee ka dhugaa ta'e maaliif dho'isuu barbaade? Eessa jireenya maaf hin gargaaru? Ummu Khalid mee siyaasa akkamitti nama adeemsa? Ummu Khalid na dhagaye miira keessaa bahee tasgabbaahiiti abbaan ijoollee tanaa yoo didillee yoo adda baatan illee rakkoon qabu. Dhageeffadha. Waan jiru na dhageeffadha nuun haasaa nuun haasaa aslimatti na dhiisanii haasaa. Atillee dhageettee taphachaa kiyya baduu innis dhagayeera mana baabatitti. Asli ati na dubbisi dhageeffadha. Nama kana dhugaa rabbiititti isin akka seeraatti anuu waan barbaadu gara kiyyatti cal'ise. Mikinyaatum namni sii dubbatu hin jiru. Ani tokkoffaa haadha abbaan qabu. Asli dhageeffadhu qalbitti. Tokkoffaa haadha abbaan qabu. Obboleetti obboleessan qabu. Ana haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Abbaan fedhan jala kana warra jirta warra kiyya koottaa seenaa jala kana.
haadha abbaa kiyyaa ani takkittiidha. Nama na bira dhaabatee haizoo shinaan jedhuun qabu asli. Namni kun na tuffaturraa ani nama dhaburraa duraa badheenna darbee jireenya isaa oofataa jira. Nama kana namni dhugaan akka ammatti na gaafatte atummaan mataan kee bakka naa buutee maaliif ilma kan kee kana hin barbaanne mee namni Itoophiyaa keessa jiru itti naa gootee dhugaan isa nas naa baafnan isaa miti zarii isaa hundi isinii bituu danda'an. Waan naan goone tokko maal godha waan jedhuuf callisee isa dhiise malee isa shaffanuu dubbiin soba ta'uu miti. Abbaan isaa Hussein Haydaraati. Abbaan ijoollee tiyya. Sinigalee ataabaa ganda dooyyoo goraati. Narraa fudhu kasii maa ijoollee jarjarii dhufu tas gabbaa. Sagalee kiyya sibiran goonatti fakkaate bara ani si himaa jira sagalee kiyya sibiran genne. Naa hin jettee haga ganda isaa. Sagaleen kee hin gaa'ina. Suuta haasofna jedheeti bara. Egaa rakkoon kee kana guddaa ta'e suuta haasofne dubbiidhama qabdu keessa haasoftee ila amma namni yoo magaala hunda gillee jaarsa wannan dubbachuu didu na haasofsiiftan malee furmaata argatuufin warra nama haasa'uu dida malee rakkoon kiyya guddaadha akkasii qaddisiisu na gaafadhu rakkoon qabu. Obbo Khalid. Furmaata argata jettee itti amannaan miidiyaa irra dhuftee mire. Obbo Khalid. Waan sin jedhu dursa tasgabbaa'ii. Amma jalqaba dhageeffadhu jalqaba irratti obboleettii yaati obboleettii ta'e. Hin beeknaa rakkoo kee kana nutti himatte. Namni lafaa ka'ee duwwaan akkatti hin boochisu. Hin boochisu isa waraana deemuu yoo taate immoo obboleewwan nama hundaatti ilmaan nama hundaattu deemaa giddiin qabanii nama oofan. Masii galee miti nama oofan. Obboleessi ka waraana jalaa hin deeminii fi kan daraminii fi ka birrii mileenan kafalee hin buufatin hin jiru. Hin baafatin hin jiru jechuudha. Waggoota sadan arfan darban kana namni obboleessi jalaan qabaman hin jiru. Inaa nama obboleessa kiyya qabanii ijoollee hedduu qabanii isa keessaa buusee obboleessa ka mana biraa jechuun turuu miti ka yadaatiyyaa natti dawwalanii achi kadheetiin baasee caalaa nuuree fa'aa kadhee fiizaa jarri erganii fi ooman caalaa nuuree fa'aa bira jira. Takka asirratti dubbadhee hin dubbadhe namuu akka dhuunfatti rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Haa ta'u immoo amma kee kana haga attasi Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee biyyatti sibiila gurgurtee Sumaalee deemtee Siraajin galchaa mee siraajin galchaa yeroo takka siraajin galchaa ragaa barbaadanii galchaa siraajii. Siraajii kam? Kuno azala jiran see siraaj galchaa mee. Siraaj amaan galee ragaa jechuun siraaj jette jaarsi keessa. Nuti ragaa dhibba maal goona? Galchaa abboo afaan beena rakkoo qabu. Maal goona? Sittuu hina mana bara waasni sittuu hina mana atummaan karaa seera. Galchaa laa nama waraanaa amma bara waan laali dursa mee waa'ee jaarsa keetii sana dabaasi mee biyyoo inni iyyuu kadhoisu taate waa'ee jaarsa keetii sana. Waan ati hubatu dhabe tokko jira. Jaarsa kee achitti shaffantee warra miidiyaatiin lolaa jirtaati amma. Warri miidiyaa kun sin heerumsiifne, sin fuune, wal jaalatan akkuma nama kamiitu yookiin warri walii isin kenne wal fuutan, bultiin isinii ta'uu adda baddan, wanni rakkoo dhuunfaa keetii uummataan loltuuf hin jiru. Hin lolamullee. Sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba. Eni namnummaan kamuu bisootii dhuunfaa isaatiif gabbayee uummata arrabsuu hin qabu. Kun ijjannoo kiyya abbaan fedhe naa jibbu. Anamma akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo baay'ee qaba. Takkaa gabbayee dhimma dhuunfaa kiyyaatti uummata kanatti waliin bu'een beekuu jechuudha. Si galee miti. Istiin gaafa haati kiyya duuta asirratti boo'ee uummatan boocifne jechuudha. Haadha kiyya akka nama kamiitu jira ragaadha sobaa miti bara ragaa qabatamaati jechuudha. Dheengada mucatiiti gaafa fidu akka itti fide rakkoo hanqasa saree fide amnaa rabbi beeka gammachuu qofa argitan malee gadda isin hin boocifne. Dirree xiyyaara Itoophiyaatti yeroo sadi deebitetti jiddaan keessatti miftaa jabalfaa gaafadha. Yeroo lama deebisanitti daa'imni xiqqoon tun jiddaan keessa bulcheetti achi fiduu hidhanitti masrii asii kadhee achi waggaa 11 biyya kana jira iyyaan arguu barbaada jedhanii akkasitti mallaqa tokko malee naaf fidan. Oromootti hin boonne ilmooti iyya badda jedhee yoo baddellee alallaahi tabiraa qabaanii dhacha'eetuma dhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatu wajji qoodamuun hin jira. Wajji uummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira. No problem. Garuu akka waan uummanni kun bultii namaa jaarsa keessi addaan si baasetti fakkeessanii nama wannoo dipireeshin godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo biratti qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaban. Namni gidee fayyaa qabu uummata kana quban qabne uummata disrespect godhu gidee dhukkubsate akka waan uummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee uummata keessa dhalate kana xiqqeessuun sirri miti waan akkana hafuu qaba. Isin galee soo ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu baatilee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti. Amma akkasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira. Mire akkasii lubbuu. Homaan himataa jiru kana natti asirratti baruma sirreessu yaani akka nama waan lolellee hin beekne natti asirratti barfuula keessa hin beekne. Mukaaliidhaatu miira keessaa bahi tokko Nu abbaattattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya kamii arguu dhabdee naan jette. yaa miira keessaa bahi tasgabbaa'ee garattolee nama ulfaata. Miira lolii naatu waan himachuu hedu. Waan himachuu hedu fuuluma keessa natti rartanii tokkoffaa abbaa warra keetii achi keettee jette abbaa warra kiyyaa kana wayitii malafa jiru iyyuu wal quban qabna.
Achiin na qabadhu waan balleesse akkuma ammaa kana booda natti asirratti rakkoo miti. Wayitoo lafa jiru iyyuu an dhagaa cabsee muka cabsee aayilaandii guuree sibiila guuree kolfatti illee raattan isi dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana barbaadu waan namni barbaadu nama goone dhiisitti dhagamanii habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuun asumaanuu siraajii illee bagalan siraajii wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolche namni waraqaa na hojjete isaa akka galatoonfattaniif galchaa jedhee kanumaaf sanillee sitti Muqii maammaati. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaa'ee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabanaa ol baasan malee nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kanatti maaliif hin barbaanne isiintu miidiyaa kanarra waggaa tana boota ati eessa jirta ati jireenya kee of taarte ilmi kun keeti moo keetii miti ila namuma itti naamaxaname asli kiyya na taraddaime namuma namicha kana dhaqee ilmi kun keeti moo keetii miti ilmi kun sirraa ba'e moo namitti tana beeyta maaliif asirraa bootti nama naa jedhuun hin qabu hedduu haasa'een turellee asiin durallee yoo isin dhugaa rabbi akka obboleessa kiyya obboleetti teeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafatan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiru bakka lachuu dhabee nama daa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru mikinyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee yoo jiru du'ellee yoo jiraate namni du'e natti hima bakka namni itti argu jira garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa ba'ee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu kan namichaa immoo yoo duuka buunee maaliif hin so'ine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jettan ani gadi bu'eetiin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taanaan anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba garuu asli namni naa gaafatu hin jiru bilaasha lafatti hafaaf inni naa dhaysu isinuu gumaa kiyya naa gaafatan kakaarraa gaarraa ijji kiyya na bade inni na dhoysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa bu'ee isinuu naa gaafatan kan isinuu qaba eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira biyya arabaa jira. Itoophiyaa hawaashin jira hawaash malkaasa. Hawaash malkaasa jira. Jaartii biraa fuudhee. Sirratti fuudhee moo bidura fuudhe? Laa ani eega biraa deeme fuudhe. Maal irratti walotanii biraa deeme sirraati? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deemee eegasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartii man galatee ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudhee sitti galee. Baaraan deemee. Amma mucaan eega badee hagam ture eessa si barbaadu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa jaha isaati waggaa jaha lafatti sadii boo'ee asirratti sadii boo'ee lafatti sadii boo'ee miidiyaa kanarra waggaa sadaffaa kiyya qabuuf deema. Akkamitti arguudhaaf naree waggaa jaha guutuu kaati bu'aa turte? Mana keellee seenee bara aslee milikata wajjin sitti himu. Inni min jettaa bari loltaa mana kiyyan seenee maaliif? Himaatu wallaa rakkoon qabu yaadu. Maal rakkoon qabne maa yoo isinitti illee namatti hartanii bakka dhugaa himaa deemuun badiin qabu bara aslee kiyya. Obbolee fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Jaarsa kee dhiibtee jaartii biraatti kutee na komatu dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u? Hin dandeetta sana. Obboleessa kee kan gafaate. Maal si jedhama? Ganda na gaafatte akkuma ammaa kanatti gandi keessaa biyyi keessaa warri keessaa nan jette. Qulqulleeffadhuu fi kaa'ee maa aannan oluma seenee fannoo dubbii namarraa fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaa naa kenni. Namni biraa 50 naa kennu mucaa kiyya 50. Asli dubbii namas baadha. Amma laali wanni jiru mee waan godha anama xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateef saayikoloojikaallee miidhamuu dandeetti sammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf kilir waan hin taaneef mee namni biraa mee barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraati. Mee daqiiqaa takkanaa kennaa. Awwaacha jarjarina jara jarjarina. Birrii 1,250 barbaaddaa? Kagalee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi bara asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odon taane asli kiyya gara. No birrii 1,250 yoo argatte rakkoon kee kun hin furama manaan ijaar. Ufillee faallaan haa ta'in faallaan. Furamoo osoo hin ta'in sagalee san irratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamoo osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu hin dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa san irratti argamee waan rabbii kanaan beekan yoo agarsiisan irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana uummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 1,250 barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessa sii kanin are? Eenyu sii kanin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumama beeku irraa maa rakkoo qaba.
Entau ka akkasitti nama irratti birrii namaa guruu dhibne. Hattu namni deema guutu. Namni amma gisee rakkate jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuu hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himta jettu isin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isin wanni barbaaddu ani mucaa furaa isin illee kamama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee profaayilii kaattee deemtuun kana. Biyya galuu addaati heddaan irratti waliin sii qabnu kuma 150 yoo si nyaate hoo. Akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii miraan nama bira kaa'ee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maali ID sayyoon ta'e. Akkaantii mazin bila waraqaadha malee maali ID sanii miti. Amma dijitaala diiranni mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan sana na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii miti mucaa kiyya. Sii galee. Birrii ati adoo isin miliyoona naa guurtanii ittiin dassatu. Mucaa kiyya san malee. Rabbi si yaa mul'isu wallaa. Rabbi si yaa mul'isu. Rabbi si yaa mul'isu. Wallaa rabbi si yaa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyoona lamaa mi sadii mi afurii mi shana sadii naa kennitanii mucaa kiyya bitanii miliyoona mucaa kiyya fudhadhaa jechuun sinii galee. Boyna ati yamu. Bara malumuu gara si qabannu dhabne bar birrii 50 naa kennii jette sii kennaa jedhe hin booyini. Akkaawuntii hin qabne amma rakkoon situ akkaawuntii hin qabne malee nuti birrii sin dhoogganne ka birri bitiin barbaadu sanuu deemte. Deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee carraa nu kennitan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheekota sheeticha warra Dubaay tokko sirbu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagyaa. Fayyaa asli baga Jirta tasgabbaay. Fayyaa. Ayyee waa'ee dhimma gara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akka miidhameetiin sammuullee akkuma reeffama obboleessi kiyya darkaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atamma hin taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa jaha miidhame ijoollee tana akkaataa itti guddifattee isin ibsite. Illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tanaa nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte asii haga deemtellee waan tokko gochaa turtee haga humni isii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii baallama san irratti immoo argamuudhaaf mallaqa na barbaachisa. Mallaqa kana ammoo ani hin qabu. Waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na cadhifte hin lolti si naa maraanuu akkanuma sii galee waan as jalatti ammoo isin beekuu qabdan wallahi ilma namaa gubbaa laalan maraatuudhaaf waan xiqqishoo tu'afe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ofi qaba yoo barbaadde ana arrabsiti yoo barbaadde abbaa feete ajaa miti kana maalidha sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beeku immoo waan dhalaa ni beeka kanaaf asli kiyya akkuma mareefati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jette illee hin jiru. Garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa kaa'ama ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayxee laaltee achii baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa homaa gootee achii kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isii. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa. Wallahi qarqaarullee haala godhatti. Maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaraan waliin taatu haadha yoo deemte baruun deebiti. Maknaatum isii kan itti jiru kan biraati. Isii sammuun isii waan biraa yaada. Hojii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu. Nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaade waliin kaati. Waan kanaaf asli kiyya dhugamatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru manni leen gargaara. Amoonni gargaaran akkuma maaliif isin jettu mallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaa itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haageettu jechuun barbaade anillee tanumaas. Nurraa waliin buufnafne. Abbaa isin maan haa godhatu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a abbaa fayya. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko aydar dhiifama waan amma bar birriin isii qabate birrii xiqqoo akkuma 50 isin jette yoo kenneef iluun 50 yoo kenneefi enu kuno daga abang kabenya Dubai kun kuma di dami shayo kan ideal kuma di dami shayo kan kuma di bab shanta daset wan shiro tv wan shay war al jala jurukun kuma la masadi yo darbe wa wachi oli gadi ndem to al gambul to mal namni kuma torba kun kuma di basha shayo darbe alla ke ko amma sini galemi nama sadi tane kuma shanta ma kan nefi kuma shanta ma war media rabar badu santa amma sini galemi ti namni kuma torba al jurukun ka kuma kuran dandau ka kuma dandau ka di bal man dandau di ba sadi dandau waan algaa waan transportii maal yoo danda'e ko allaqe kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol ba'ee dhugaa keessaa utaaluuf deemaa jirti. Nama taamaanyi isiin beektu gaafadha rakkoon qabu nama 7,500 jira 1,550 isii jechuun miti isanii oluu iyyuu uummanni kun walitti qabuufii danda'a rabbiin moo isii haa mul'isuuf.
asirratti yaada idama Mee al tokko carrannaa kenna. Mukaalid mee qoya caa muyit irraa baafatu mukaalid muyit irraa bani mee. Mee isin dubbachuun dura waan tokko jira jara keenya Nama dhiifama. waa gaafatuuf Iliyaasin dubbatta qoya. Ati mukaalid aga biyya Arabaa jirtu kana waggaa 3 jiran an jette Dubaay kana keessa. Birrii aga dalayduu kana akaawuntii eenyu irra galfattaati moo birrii san harkaa qabda hanga amma akaawuntii duraan irra galfatu hin qabdu Itoophiyaa. Usme birrii akkuma siraaji isinii ibseen ture galeeni ijoollee tiyya kaan itti waraqaa hojjedhee kaan daa'imaan itti soqe akkaantiin kiyya ni jira garuu ka waraqaa kun hin ta'uu jecha waan dhagayeef malee amma asirra isinii kaan ni jira akkaantiin garuu tayaa akkaantichi sun kan namatti kennee dhufe waraqaadha tayaa gaafii isin gaafadhan sanii yoo jettan immooyyuu mubarakaa mana nyaata finfinne keessatti dalagadha isaan irratti sheer godha isaan irratti naa galcha isaan amanaa waan ta'e. Ani illee yaada wayii haasa'u. Onnee kiyya. Asli. Oh. Bidee qata kana kana cara dhiifamu wajjin. Aishi. Haala amma wanni jiru. Nun kennitanii jiran. Eliyaas hin dubbatta amma wanni jiru. Illee kennaa. Wanni jiru maal beektan amma si waa lama dubbatte ilmaan qabaa ilmaan lamaan keessaa tokko waraanaa tokko ammoo bakka inni agarree waan jette irratti tokkoffaa isa bade ka miidiyaadhaan barbaaduudha haqiqatan nama Oromoo tokko miidiyaa saba biraa irra barbaadu caala akka mataa kiyyaatti viidiyoo asliin dalagutu nama Oromoodhaa bakka Oromoon jirtu hunda bira dhaqqabee yaada akka mataa kiyyaattan yaada kiyya tokko jedhe lammaffaa ammoo ka waraana keessa jiru sanii bifa ispeeshaal keejiitiin qaama dhimmi ilaalatu dubbisanii kadhatanii waan gochuu qabu godhaniitiin bakkuma jirtu irraallee nama si barbaannee akka waraana keessaa haati isa malee hin qabdu jedhanii yoo lubbuudhaan jiraate akka inni waraana keessaa bahu akka inni haadha tokko ta'ee itti himanii hubachiisanii kadhatanii maala godhanii nama barbaadanii waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedhee abdii qaban akka mataa kiyyaatti. Kanarratti ammoo waan danda'u hunda siif gochuudhaaf qophiidha. Kadhaadhaanis hubachiisuunis haala adda addaatiin haati isa malee hin qabdu haala akkanas jedhameef waan danda'ame godhamee isa waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedheetiin amanaa. Kan bade san ammoo aslii fa'aa itti himtee kun namni miidiyaa hundi as jira waan ta'eef viidiyoo tokkicha asliin dalaga Oromoon riipoost sheerii goonaan woo mucaan kan kee kan bade lubbuudhaan jiraatu bergi xanyinatti bira hin ga'a. Walee isheetuuni odeensi isaa hin beektanii warra Amaaraati. EBS illee hin beekna laakiin osoo amma saba biraa ta'e osoo Amaara ta'e osoo amma Dabuufaa Tigiree naannoo biraa osoo ta'eetiin dhugaadha waa hunda walitti qabata waan ta'eef akka Itoophiyaatti dhageettii guddaa qabanii garuu ammoo waa'ee Oromoo fi nama Oromoo irratti ijoolleedhuma Oromoo kana viidiyoo bareeda dalagnaan mucaan kun bakka namni jiru bakka intarneetiin jiru bakka miidiyaan jiru jiraannaan carraan inni viidiyoo kanaa fi yaamicha kana dhagahuudhaan ol aanaa fi guddaadha jedheetiin amana akka kiyyatti wanni atam intarviyu kennuudhaaf isheetu mallasee kana bira dhaquudhaaf wanni Dubaay irraa kaatee Itoophiyaa dhuftuuf hin jiru natti fakkaata achi teessee gargaarsa amma asliin jedhaa jiru kana irraa fudhattee namarraa yoo inni waa walitti darbe waan saniin mucaa bades mucaa waraana keessa jirullee bifa ispeeshaal keeziitiin mootummaallee gaafattee haala adda addaatiin nama godhattee nullee irratti gargaarree akka inni achi keessa si bahee gara kan kee dhufu takka ammoo Itoophiyaa taa'u gama kiyyaan waan danda'u si godha yaanni kiyya kana galatooma. Ani waan jedhu durarratti. Mucaan waraana keessa jiru yoo rabbiin laafisee bakka biyyillee mootummaa ta'uu hin mala biyyuu daa'imuma waraana ta'ee mootummaa ta'e laata kana qommin rahmatillaahi jedha hadiisni rabbiin kennallee akkas jedha. Rahmata rabbiitirraa garaa muratiin abibti fuuldurri ifa eeshi dubbadhu sabbarsiisumaa fi Eliyaas. Tole galatoomi. Durarratti Mukaalid obsa barbaachisa. Hundi kennayyuu ilmoo qabna. Namni ilmoo qabu immoo waan kanatti hin qoosu. Kanaaf si dhaggeeffachuu jirra. Gara keessaatti sagalee naa ergitee turte tanaan dura jara keenya. Waa'ee beellama kanallee natti himtee turte. Akkana miidiyaa akkana irratti beellama qabadhee naan jennaan deebisaan deebisneef. Maaliif jennaan miidiyaa san waan beekuuf jechuudha. Anamma waan jechuu barbaadu durarratti waan kana lafaa kaafnee takka jennee waan kana isii gargaaruuf Heydar waan tokko nu haa godhu. Heydar abbaa manaa isii bakka hadareessa abbaa manaa isii kennitee fi Heydar dhaqee isa kana addaan nu haa baafatu. Meebi abbaan manaa kun dhoysee bakka biraa geessee achitti barsiisaa yookaan jiraatu taate. Waan kana inni addaan Heydar addaan nu haa baafatu. Eegas booda immoo as deebineeti waan mallaqa isin jettu kanallee walitti hin buusnaaf. Mallaqa diqqaadha. Mallaqa kanaa olillee walitti buusuuf hin dandeenya. Akka isin agartee deemtee waan kana gargaartu. Iyyatu. Garuu miidiyaan isiin irratti iyyatu suni miidiyaa dhimma Oromoo yookaan immoo dhala Oromoo nu barbaadullee miti. Akkuma mariif Heydar jedhe sani as bakki nama jirtu kuni namoonni miidiyaa hedduu as jala jiranii as gubbaallee jiran. Heydar mataan isaa asliin hundi isaanii viidiyoo tokko tokko yoo si gargaaranii si dalaganii furmaata ni argata. Oromoota hedduu bira ga'a. Kanaaf waan achillee asheetu bira dhayxuuf illee hin qabdu. Asheetuu kalaalu Gondar Gojjam yoo warra san taate malee namni keenya afaan saniyyuu dhaga'uu hin fedhu. Dhugaa yoo sitti hime. Kanaaf dursa obsi wanni ta'ee jira. Namni du'aan illee hin dhaba. Garuu wanni diqqishu si'aan illee na dhukkubse maal inni
du'e jetteen sabbarree jira jettee hin beeyne bakka kanatti nama laalessa diqqishuu agarsiisa yoo ilmoon nama jalaa badde. Kanaaf dursamee Haayidariif carraa kenninee Haayidar waan kana abbaa manaa isii kan addaan akka nu baasu nu godha asli. Ergas boodas deemne gara biraatiin illee hin jira carraan biraallee karaa qaayii masqaliitiin illee ilmoo argitee nama jalaa badde akkaataa itti barbaadantu jira. Sumni takka osoo hin kafalin jechuudha. Namoota hedduutu akkasitti maatiin addaan faca'ee maatii ofii argataa jira. Kanaaf amma yeroo takka dubbadhu. Tole hin dubbatta. Kanaaf si gaafachuu fedha obboleettiiti. Na gaafattanii walumatti qabdanii ani isinirra darbee gandaan baan dhaqu. Isin dhiisee gandaan baattiin dheessu. Ani haadha abbaa kiyya takkittiidha. Kalillee nama bira dhaabatu dhabee nama daa'imman tiyyanaa soqu dhabee jennaan gandaan baa dhaqe malee gandaan baa marateetti miti. Lammata ani nama akka maletti guddatee deebisee ijoollee tiyya akka maletti guddiseedha. Wanti na boochisee hedduu miira keessa na galchuu waan kalee keessa darbisan yoo yaadadhu miira keessa gala. Lammata daa'imman tana aayilaandii guuree guddise sibiila kuraalii yoo guureetti darajaadhaan gahuudhaaf guddise osoo abbaan hirriba ho'aa akka gaarii ijoollee fi biraa guddifatu jechuudha. Wanti san na godhe an abbaa kiyyaa takkittiidha. Lees ijoollee dhiiraa lamaan tan argadhe abbaa kiyya san bakka buusuu qaba waan jedhutu na keessa waan jiru ani ilmoon isin daa'imni argitan tun gadi cabee ilmoo tiyya tana barsiisaa qaraasisaa asiin ga'e na harkaa bitti nuufte. Wanti miira keessa na galchillee kana. Ani rabbillee wallaaletii miti. Obsi bakka naan jettanitti immoo waggaa jahan obsi waggaa jaha. Niin booya malee waggaa jaha isinii galee ilma haadhaa tokkicha haizosh naan jedhu intala haadhaatu amshiriin beeloftee nama naan jedhu ruusaadii jaadha mana rafa kana keessatti. Amma sabrii fitadhe sabbarii waliin naan jettan akka beetan na godhaa na galchitanii dhiiftanillee isinitti uf kennee kana agartan hingaa. Ani waan miidiyaa gandaa dhaquuf hin qabu hin hojjennallee wanta ilmi kunis keessanii hin dhiifnallee wanta waan godhis eega isin bira ga'e isinumatu waan gootan beeka dhiiseeraan guruddeemu. Lakki galii wajjin dhaqi Haayidarii wajjin galii hin ta'uun bakka san gayyoo naan jettan osoo wajjin galee Haayidar na dura dhaabbatee nama san qaamaan bira dhaqe natti tola jechuudha. Namni gumaa kiyya gaafatu isin osoo ijji kiyya na bade yoo lakkeen obboleetiteeti naan jedhe Haayidar har'a borga nama galee nama san bira mana isaa qaaman dhaqee mana inni ijaarrate jiran iddoo baay'ee dubbannee fagoodha. Hoolotii ribbii guuree jechuudha. Hoolotii ribbii sanii saa bitadhe saa san halkan irraa baasanii gurguratanii intala tana dhala oofatan jechuudha amma fuudhatana. Attachaa mana ijaarratanii keessa galan sun horii kiyyaati jechuudha. Namni itti badhu madaa kiyya dhoosuu dhabee jal'ise. Manni irraa ifatanii ijaarratanii keessa galan sun haadha isaa kiyyaati isaa hoolotii ribbii fuudhee ittiin guddise horsiisee ittiin dhalchiise halkan narratti walgaanii isaa san baasanii gurguranii intala tanaan biyya alaa oofate jechuudha namni kun. Achii ka'ee biyya haadha biyya alaa deemte saniin deebitee mana kan hawaashin keessatti ijaarratanii jechuudha. Ani immoo daa'imman tana kuraaleen guddisa. Aayilaandii guuree adaamaa keessa deemee gurguree guddisa. Sinii galee aayilaandii kanaan barsiise, sibiilaan barsiise. Kanaaf garaan na gubatee himachullee, kaayachullee wallaalee jechuudha. Ilmoo namni dhalte dhibeeyte. Homaan qabu rabbii kiyya malee abbaan koona takkitti dhalate argatee hin du'ee jira isaan beeku addaladhee gaafa ji'a takkaa biyyaa bayyaa abbaa kiyya dagiriit badee jechuudha. Homa takka qabu rabbii kana malee osoo isin taate haadha abbaa dhabdanii ilmoo lama ol bira dhabdanii irkoo dhabdanii akkamitti sabrii qabdanii bakka kiyya kana bu'aa laala. Indoon bariin sabbareeyyuu bara koofin ajjeesi ilmooti yarraa fi harree dura taa'u kunuu bara naaf waan guddaa jedhee yaada. Naaf falchaa dhiifamu. Dubbadhoo takka dhiifama naa godhaati. Oomishee warra dhiiraa qaatu yeroo takka yaaduma tasgabbeessaa dubbachuu fedha. Anillee yaada qaba ture. Inni qabda qooyi kaaqaadha dubbadhe. Gaafachuu fedha. Dubbadhu. Harka hedduu. Ayyaasa ishee. Dubbadhu dubbiin dubbadhu waan kiyya. Dhugaa obboleettii tiyyaa wanti ati keessa luftee jirtullee baay'ee nama gaddisiisa. Naa galee nu maraafuu galee amma akkamiini sillee gargaarraa jedhu mataa keessa na dhufe. Takka atillee of gargaaruu qabdaa wanti gariin abbichillee murtiin argitee disishiniin ati wanni jettu kun wanti ati keessa luftee troomaa nu martinuu si qofa oduun taane nama hedduutu jira jedhee yaadaan. Finni kan kee lola keessa jira kaanii dhabdee kaanii argannee biyya jirtaa. Amma biyya deebuu akkuma Siraaj jedhee uduu biyya deebitee achirraa eegalamee misha. Isii kennaa ture warri giiftii keessa qabna isii kennaa akkaawuntii sirreeffatu isii kennaa rakkoon qabu. Isii irratti qabaa kennaa isii kennaa osoo waan bishaan bitatu argatte akkaawuntiin waan qabdu irratti fakkaatu rakkoon hin jiru. Nama sin jettee dawwalee garuu amma si
huneetaa isiin keessa jirtu akka siraa jedhee biyya deebitee achirraa gargaaru wayyamoo Dubaayin jirti akkamiini akkaawuntiin illee hin jiru wanti gargariin bara kanatti 2026 ulfaata akkam goona ka jedhu obboleettii tiyyaa maali yaanni kan kee dhumu yaanni kiyya ana dubbisaa jirtanii? Si dubbisaara. Yaanni kiyya bakka asliin jedhe kanatti hedduu feetamoo Dubaayin taa'u feetamoo asliin bakka asliin jedhe kanatti bakka asliin jedhe kanatti naa ta'e aslii madaa kiyya dhaqee tuqe miti nyaatu maal jedhe nama aslii moo Iliyaasii fi asliin yaanni kan kee maal inni maal barattee meetaa dhaqanii nama kana yoo dhugaa haayidar na wajji qabuu ta'e Itoophiyaa gadi bu'ee daa'ima kiyyallee soqachaa nama kana fillafiitii keessan fidanii osoo naa gaafatanii fedha. Ani immoo galees daa'ima kana jibbaata maal sii godha garuu waa jijjiiraa? Hin jijjiiru garuu isaanuma kana akka ifa ta'uuf malee akka hin jijjiirre dhibbatti beeka. Garuu dhugaatii yatan uummanni Oromoo arguu barbaada malee. Achitti hin cinqamiin amma kun obboleewwan qabdaa saba qabdaa numartiin as teenneeti waa ati keessa luftee waan ginu jiru ciroomaa waan kunu yoo garii beektaatillee murtii hin taane gootee yookiin huneetaaf jettee wanti wayii irra lufne amma waan duranaa akkamii atillee irraa barattee atillee ijoollee tantee guddattee cimoomtee injiraamii irraa balleessaa durii irraa dhiistuu si gargaaru feena. Ijoollee maal qabdi reesii waan kiyya bar ijoollee tokko jala bade tokko waraana deemee haadhaaf abbaan irraa du'anii rabbii ofii malee homaa qabdu bar nama waa harkaa qabu qaarii irraa deebi'a. Obboleewwan taanee nu amma nu bariisii. Viidiyoo baladhu ummuu kaanid gara goolabaatti deemna. Dubbii anan mataa asli yaada xiqqoo takka naa dhufe baabaa kiyya. Eeshi. Waan gootu baabaa kiyya akkaawuntii heedarii ta'ee ka abbaa fedhe ta'e kasituu bakka biraatti guuramee buufta ka harka keetiin seente kana hin baafta rakkoon qabu jedhatiin jirta rabbi si umrii si haa dheereessuuti ka heedarillee taanaan namoonni risiitii galchan keessan sitti haa ergani akkaawuntii amma godhaafiiti isiin hin beeytu amma ila waa takkatti isiin hin beeytu tokkoffaa qarqaarsatu isii barbaachisa. Ufiifuu mana namaa teettee dalaguudhaaf nama fayyaa hin qabne fayyaa hin qabdu. Isiin mataan isii 550 betti 550 miti warabbal ka'aba. Isiin mataan isii qarqaarsa barbaaddi isiin mataan isiitu yaalamuu barbaaddi yaala barbaachisa osoo nama qabaatte. Amma ati wanni gootu akkaawuntii kunoo ka heedarillee asira namni rabbiin sodaatu jirana akirama namni miskiina kana nyaatu hin jira jedheettiin hin yaadu. Akkaawuntii fakkeenyaaf an godhuu danda'a garuu akkasii miti. Ati godhi mataan kan kee kunoo ka heedarillee yoo taate irratti uma haa qarqaaranii galtee ilmee ofii haa soqattu. Nama isa biyya boyyootu jira haadha Khaalidiitti Mubarakaa. Haa ta'u ishee rakkoon qabu. Kanaaf akkaawuntii atummaan godhiiti aslii kiyya. Sillee rabbii darajaa tanaan si ga'e haadha. Du'aayima kanneen kan inni tuubeeta olillee nama mul'isa. Kanaaf ati haasawa isiillee ilaalin. Akkaataa isin waan ibsatu qabdu waan ibsatu dadhabdee jira waan keessa si jiru beekta. Akkaataa itti himattu wallaalte miidhama ofii kana. Akkaataa itti dubbattee baafattee miidhama ofii isin himattu wallaalte. Malee akkasirra laaltan kanaa miti keessi isii hooree dhumattee isii yoo laalu beekta hin beekta yoo ta'e yeroo dheeraadha. Eelaa fiilmii eeleedhaa karaa biraadhaan dalagame wallaahi isaan naaf hodhu yeroo hedduu yoo waan kanaa akkas ta'e ittiidhaan shakka kaallitti kanaaf abbaan rabbi sii laaffis sa'aatii ammaa irraa akkaawuntii kun hafanii qarqaari aslii kiyya rabbi beekamtiillee sii kenne beekumsallee rabbi siif haa kennu siif haa dabalu. Kanaaf birriin isii barbaachisu birrii xiqqoo tanaa miti isiinuu dalagdee mataa qabaatee mana namaa dalagaan jirtu yoo rabbi sii laaffise biyya sanittuu galtee biyya abbaa isiiti yoo karaa irraallee isii fudhan reeffi isii mazagaajaallee yoo awwaale sii galee fireeshatu qabrii seenaa. Kanaaf biyya namaa tana keessatti yoo kattasa makiinaa jala seente yoo kattasa nama walloltu maali ta'aa bakki yoom galuu edde wallaahi gaa'uma sit dhuftee malee waa galiisa akkasii waa itti qabdi waa harkaa qabdi waa itti qophooyi ture yoo har'a isin qarqaartanii amma rabbi mala si haadha mala keetiin kara biyyaa akka galtu gootan godhaafi wanni isii barbaachisu waa guddaa indoon biyyuma namaa tana keessa iyyuu osoo galtee waa wahii waan xiqqoon qarqaarsa Oromoo tanaa waa godhamee fi ijoollee ofii san soqataa wama xiqqoollee haa taatu biyya ofii san keessatti jedheetii yaadama. Miknaatum asitti illee yookaan daa'imman baatu harkaa kufee waa taati idaa biraati yookaan ofii makiinaa jala seenti idaa biraati yookaan nama harree kana waa fuudhitti sodaan tiyya tanatu na keessa jira. Wallaahi waan isii akkaan itti dhiyeennaan waan beekuuf sitti himaa jira. Isii iyyuu qarqaarsa barbaachisa. Qarqaaraati immoo haa galtuu waan Siraaj mallaqa isiin gaafatte san barna waan namni tokkichi illee kafaluu danda'u. Waa'ee mallaqaa deemee. Sarin jennee baan san jedhaan jiru. Nadagayaa. Ana isin. Tokkoffaa namni kenna. Hojii rabbii dhiiset rabbillee wallaalet
waan gale hunda tiktok himatti hin fiiguu eegale. Egereen uummata keenya bataam no mi'aasaasibu baay'ee yaaddeessaadha. Anduguma isinitti maan rakkachuu dhabee akka dhuunfatti rakkoo dhabee miti. Garuu waa'een uummata keenyaa kuni fuulli durri isaa jechuudha qabdaan. Maallaayini akkuma isiin reef jettee ilmaan isii kanan ta'uuf. Heydar illee Finfinnee jira. Awaash malkaa isaatiitti waa gochuu hin danda'u namicha kana. Abbaa seeraa miti. Baalaasilxaanii guddaa wayii kan itti bilbilee sodaachisuu danda'u miti. Namuma dhuunfaa akka kiyyaaf keetii tokko. Amma akkana godha. Isin warri Dubaay hin jirtanii tiraanspoortii irraa danda'a gaafa isin galuu kaasetti. Ani fi warri akka Heydar warri xiqqashoo namni nama guguddaa bebbeeku kunniin suuraa mucaa badee sanii fi ka waraana jiru na haa ergitu. An ka waraana keessa jiru san yoo lubbuun jiraate baasuu fi tiraa hin godha. Yoo marrajaa qabatamaa argadhee inshaallah hin baasallee. Hin ulfaatu. Aga birrii ijoollee raggaataa sana wannoo isaatu baasu hin ulfaatu nama birrii irra ulfaatu. Akka dhuunfatti nama mucaa sanii yoo waraana keessa jiraate baasuu fi tiraa godha. We will try. Namoota jajjabatti noo jennee hin ulfaatu. Aga birrii dheengaddaa sana hin ulfaatu nama baasuu jechuudha birrii irra ulfaata. Isin warri Dubaay jechuudha. Dhugama walitti himna ga'a. Annama illee cinquun barbaadu. Isin warri Dubaay diraama dhibba lama sadii haa ta'u warri Dubaay baay'ee as jala jira. Siraa jeega wal beeytan si haa dubbisanii kun oolmaan fa'aa jiranii saadiq fa'aa jiranii everything as jala jira hundi isaanii warri Dubaay as jala jira. Sabboonan fa'aa jiranii Abu Muraad fa'aa Nasriin fa'aa every single person dubartii dhiirri jechuudha. Diraama dhibba takka lama illee taatu walitti darbaa fi ani mucattii fooloo hin deebisaa fi fooloo ganda amaaranii membarii taate ka waa'ee baaqelaa kanallee ofirraa kaasi baaqelaa kanaan nama saamaa jirti jechitti Abiiban faanti kanallee ofirraa kaase akka ijoolleen teera siin shakkine namni ijjaa waa argaa ka mataa duraa kana jechuudha wannoo maal jettanii kana boqqoolloon kun tiimii warra ijoollee tikkeetii namaa murtuutii waan kallee maqaa kee dura mukaalii dhiifadhu jedhu fooloo sii deebiseera. Suuraa mucaa keetii ka guddaa keessattuu ka guddaa ka bade san yoo lubbuun jiraate Oromiyaa keessa jiraate viidiyoon kunuyyuu miidiyaa asheetutii miti miidiyaa Itoophiyaa ka hunda caala kanaanuu si mul'ata. Because gara nama 7,000 si ilaalutti jira walii galaa gaati boottu kana nama 162 si dhageeffate boo'icha kee kana amma walii galaa jechuudha. Achi illee walitti nama 50,000 60,000 ol guddatu nama 200 si ilaala. Amma si galee miti. Yoo Oromiyaa keessa jiraate naannawaa silkii ismaartifoonii silkii neetworkiin jiru yoo jiraate wannummaan amma asirratti bootte kunuu gaadha mucaa xiqqaaf. Viidiyoo birallee yoo biraatee ta'e hojjedha rakkoon qabu. Dirree waraanaa inni jiru izii inni jiruu fi suuraa isaa ergi isa tiraayisii goona. Akka dhuunfatitti warra sanatti dhiyaatan wajjin an sii yaala san. Yoo san sii yaala rakkoo miti. Isa mootuu gargaaraa jettaniifi namallee maasatan goonu. Qalbii warra waa kennullee zamana kana abba masaa irratti kallattii yoo ta'e namni garaa waa kenna. Garaa waa kenna waan ta'eef gaafa isiin garuu murteessitetti isin warri Dubaay tikkeetii irraa muraa galcha. Gaafa isiin biyya buute mootu biyya bu'uun murteessite moo tiraanispoortii anama kuma isiin 50 gaafatte sanitti 50 dabaleeyyuu osoo isiin Itoophiyaan buune gaafa isiin tikkeetii murteetti hin ergaaf. Namoonni birallee jala jirtanii ani isinitti himaa waadaa yoo seentaniif gaafa isin biyya buututti hin erginaaf kuma dhibba hin ergaaf gaafa isin tikkeetti muratte. Kuma dhibba hin ergaa fi gizee isin biyya geettee akkaawuntii banatte akkaawuntii isiitti irratti gargaarsisa. Malee ganaa birriin nama biraa biratti guurame eegasi birriin sunillee nyaatame ani miskiina irraa fuudhee miskiina biraatti kennee miskiina nyaachisuu hin barbaadu. Halli yoo ta'e akkana. Waan wacii gaara miidiyaatti nuti isin godhattu 50 naa kenni jettee midhibba ergaafa. Tikkeetii murattee gaafa isin galuu murteessite isillee naa dubbiftu siraa jettilee na dubbisi feetu saadiqlee dubbisi Dubaay jirti miti 100 akkaawuntii natti ergaa akka boolatti gabbuutee bakka fudhachuu dandeettu ufii ergaaf. Ufii kiyyaati ergaa. 100 si ergaa gizee gabbuuteetti neetworkii minaamina haala sirreeffatte gastii kootu akkaawuntii banadhu guyyaa 2-3 ol hafuura baafadhu ani haadha kaalidii taati gali naan jette sani jedhi kootu si gargaaraa an akkanatti fakkaata akkam jettanis waan karaa dhaabadha yaada kennadha akka biraa dhiisa. Asli yaadni garaa kenna. Amma namni 7,000 godhatu akkaawuntii isii taatee 200 nuu kennani gaara 200 qofti muca'oo tana. Gara miliyoona ta'a 200 7,000 baay'isa. Nama 7,000 kana lama baay'isa.
200 ብታባዙ ወደ 1 ሚሊዮን ነው የሚጠጋው። አከፈለት ይገርጋር Thank ቶ you, ጋሩ doctor. Akkas. nama maate turra bada birri waye balutti hafte hingenne hagana isi waswasa serura warri kenne ku waswasa serura a waswasa serura abbas nu shakura gaafuma isin galte waada dhaan si gargaarsisa waan itti wacii godhatummaa gaaf oromoo si gargaarsuti ansi ergaa jechuudha akkanatti fakkaata waan kun akkam jette yaada kenna waan kana Asli galatoome hedduu ulfaadhu. Gaafuma isiin dhuftee asii mana kana seentu akka furmaata dubbiin isii argattu. Keessi kiyya gammadee ati abbaa furmaataati. Nama tokko ta'ee nama lama ta'ee gamtatti ta'ee ummataaf ta'ee dhugumatti abbaa furmaataati. Ammallee rabbiin jannataan si haa qananiisu. Waan biraa addunyaa du'aa isiin godhan. Rabbi addunyaa akkanatti si haa gammachiisu. Dubbiin tamaati jette tana irra deddeebiin faayidaa tokkollee nuun qabu. Tanarratti gadhaabii gaafa isiin galtee biyya geette waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannee asuma mana kana dhufnee irratti gargaara. Yes. Dabalataan. Ani illee kanuma jedha. Asli sirriitti waa maraa yaada nama maraa yaadni kunillee isiillee hin gargaaraa nullee isii gargaaruu fi nuu ta'a. Thank you, Doctor. Jeneraal taate amma Doctoraaf jeneraal sii kennuu qabna. Dabalataan Yaada jaabaa qabna. Tokkoffaa warri Dubaay yaadatama jette kana accept gochuu qabanii qeeballee fudhannee jedhuu qaban warri Dubaay. Warri Dubaay kun jajjaba waan ta'eef uummata nagaati uummata amanamaadha waan ta'eef waan kana waadaa kana qeebaluu qaban. Lammaffaa ammoo yoo dandeessi ijoollee isii kana yoo dandeessi amma suuraadhaa fi maqaa isaanii haga akaakayyuutti osoo dubbattee akkuma Dr. Asliin jedhee waan amma haasamaa jiru kun hin waraaban waan ta'eef nama Oromoo ta'ee holaa Oromoo illee kasilkii qabu tiktookii qabu bira hin gaa jedheetiin amana. Yoo isaan illee hin qabaanne nama isaan bira jirutu arga waan ta'eef maqaa isaanii haga akaakayyuutti suuraa isaanii harka qabatte yookaan nama maqaa qofa osoo himte gaariin itti fakkaata. Yaanni Asliin jedhamu yaada waliin galchu waan ta'eef kanuma irratti osoo walabne. ati akka iyyaafan osii ta'u suuraa jaraatii fi maqaa ijoollee keetii dubbadhu intina enno mukaalid Okay, suuraa laxxaf duuba kaayamoo sagaleen dubbadha. osuma duuba kaaya dubbadha Okay. ilmaan sadillee ittuma makaa homaa rakkoon qabu waa ilmaan kee caalee akka namni garaa badeetiin sirriitti si barbaadu warri jala jirre warri garaa viidiyoo si homaa kolfita warri Dubaay kun fayyaan qabdaniif warri koomentii Romii anteettu gadi koomentii irraa bada saritti Maaliif mul'achuu dida sila? Mukaalid asiin gara WhatsAppiitiin naa ergi anasii erga Asliin ergaa rakkoon qabu yoo oh kunoo ta'ee mul'isti. Kunoo akka jaan ka waraana keessa jiru kana kanatti aanee jiru kan argite. kuni mootummaa si ta'e adiisi bakka ammoo Rabbi mootummaa si godha jiran irraa jijjiiramuun malaa bara. Egaan du'ee laafadde mootummaa naa ta'e maannaa godha osoo galee qorsoo hojjakaadhe na fayyada malee. Abiyyuu daa'imummaa waraana seenee wallahi daa'ima xiqqaa ta'e amma mootummaa ta'e wallahi laa taqnatu min rahmatillahi rahmata rabbii irraa garaa murii wallahi yookiin bakka maarshaal biraan ujuulaa kana sii bu'aa yookiin bakka abiyyi waa maaltu beeka waan rabbiin achi keesse. Jalaa godhi xiqqoo maqaan isaa eenyuun. Kanan barbaadu kanaa miti kan barbaadu sila argee qorsoo kalee wajjin nyaadhe isa wajjin nyaadhe barbaada. Maqaan isaa eenyu. Kanan barbaadu. Ayilaandii kalee sana isa wajjin guuree jiraadhe barbaada bakka maal naa godha kun nama takkaa naa godha maal. Anaan abbaa kiyya argee gammachuu. Maqaa isaallee himiti rakkoo kan kallee himiti tokkollee dhigaafate. Qaama dhimmi ilaalatullee arguu danda'a waan ta'eef rakkina kana hanqina kana waan ta'eef isinillee kan biraan qabu tokko ni galaafate. Khalid Hussein kuni Khalid Hussein kun immoo Salaaddiin Hussein kan illee fedha suuraa isaa kuni Khalid Hussein. Ijaan argite. Egaa kun dhaqee bargisee siraajifaa harqaan hojjetan kun sa'a kana barsa inni jarri ilma Uummanni kan qotisha kee barate isa biratti fireendiif haa obboleettiif fakkaata daa'imaatu daa'imummaan deemu. Ani haadha abbaan qabu baras du'aan na kennanii mana isaaniitti nama baargee baranii eega dubbachuu kiyya dhoole ilmoon haadha abbaan qabne kalee haadhallee dhagaa ani madaa hedduu qaba hedduun hin dubbisina. Daa'ima xiqqoo si fuure. Rikuma shantama maaloo na gargaaraatti. Mi'uutu godhadhu sol. Miitu waan sana deemu. Waa hedduu keessa lufteetti. Mi'uutu godhadhaa mee mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa mi'uutu godhadhaa. Ommu Khalid. Eshi doctor. Ommu Khalid. Khalid Hussein jedha kana ani kunoo tana
Diqqallee isinii fidaa kana duuba deebisee. Qoy kanumarraa haasofna. Kuni mucaa kee kan gafaati Kaalid kana? Kanatti aanu kana jechuudha. Kaalid eenyuti? Kaalid Hussein Haydar Aliiti. Khalid Hussein Haydar Ali. Halo. Dhaloota naannoo kami? Kan abbaa moo? Roobee Arsiiti Ataabaa Dooyyoo Goraati kan itti dhalatan. Ataabaadha? Maqaa irra nuu deebi haga akaakayyuutti. Khalid Hussein Haydar Ali. Khalid Hussein Haydar Ali. Khalid Hussein Haydar Ali, Salahuddin Hussein Haydar Ali. Ataabaa yoo taate mucaa yoo bira jiraata yaasii deebisan. Warra kenna. Warra eessumaniiti ataabaa yoo taate. Ataabaa warra eessumaniiti warra maadariiti mucattii miskiinan boochisina mucaan keessa yoo ilmoo isii dhoysee biraa qabaate deebisaa filis rabbi sodaadha ijoolleen ataabaa. Warri roobe. Ataabaa eegataa ta'e yoo mucaan abbaa bira jiraate sii deebisan. Asirratti illee wanni isin beeksisuu barbaadu cubbuu haasa'uun barbaadu namni dha'ee ijoolletii wajjin aga ta'e garuu jechuun ilma namaa kana ta'e anis ilmoo dhiira qaba cubbuu irraan kaa'u maaliif jennaan ijoolleen hin barbaadan yeroo tokko hidhamee bakka hidhaatitti anaa wal dhabe malee abbaan keessan ilmoo teessan isinii waliin dhambe dhaqa gargaaran ofirraa ari'aa jechuudha ijoolleen achiin booda anchi eenyaan ati falligin minde eenyaa sugaan dimnan jan ijoolleen amaarifa fayyadaman nul ergini ammaan booda achumattuu nun kaleessin piliis nun barbaaddu nan jan anitti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na tursiise malee viidiyoo gize isa biraa inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'e isinii ol baasa eega of beekanii akka isaan abbaa ofii kanan daganne akka warra daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatuum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee abbaan keessan isin jaalata bara nu jaalatu umma nu ari'aa bar fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalligim jaa xiqqishuun kun faa jechuudha. Kanaaf yoo min albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alattiin osoon uf beeku dhaqu abbaa ofii san bira. Yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe waan shakii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gudirraa milisee nama bira kaa'een alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galallee immoo dhaqee achi dirasii inshaallah isin agarsiisu ta'a. Ani immoo aslii kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessa amalanyaa turte ati maal irratti fuudha inni hin lolta inni naafta. Laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a. Amma nani nama saladiini kiyya dhabee miira keessa jirudha. Dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi haga irraa haadha isaa wajjin jiraani sii galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraani adaamaa jiraatanii nama guddaadha. Haga ammaa dirasii yoo gabayaa oolee galuu buna bitaa fi shunkurtii waan adda addaa bitee itti goree kennaaf. Maan naan jaan haati isaa tuni waan naan jaan bira tanii naa'imaati naan jaan. Ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuun waraana deemee shee umariin jiran gaafsanii naa'imaati naan jaan naa dawwalanii. Odoo akka ani deemi hireetee barbaada ilmi kiyya wallaale siin jee deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii baanaan jaan soddaatiin tiyya jechuun. An soddaatii tiyyaa wajjin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa anan isaanillee Dubaayii kana keessa irra jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajjin waggaa 10 jechuun mana tokko keessa. Kanaafuu ana asirratti dhugaatii yeesoo himina mina arguu hin jiru. Har'aadhallee haga dadhabe kana dhiise malee gargaaruu hin dhiibne jechuudha. Akka haadha xiyyaatti ni jaaladha na jaalatti. Hedduu nama kabajuudhaan hin jirti har'allee. Yaa hojii akkana shanan kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu hubates laakiin nama guddaadha. Adaama keessa taa'ee ayilaandii guuraa oolee galee isitti goraa akka haadhatti. Namni hedduu jechuudha Adaama 06 keessatti mee warri beektan jala kana. Intala ilma keetiin seenu bari intala tattee ta'e heerumtee deebite seena akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si hojjeteetti jaan namni bartee jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas ni qabu. Ati jaarsa keetiin wal loltee soddaatii wajjin taa'aa turte. Waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii tiyya wajji waggaa 10 taa'e isinii galee odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goraa buna dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha. Isinii galee. Inna namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deesse ijoollee tiyyaa ilaandi guddisa dhabuu qofaas liiko. Hedduu keessi kiyya nama daa'an borullee yoo naamura tikeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuru jiraate ani galuu fedha. Akkasii Dubaay irraa Itoophiyaa meeqa? Ani hin beeku. Saladiin meeqa taatee? Nakasa Dubaay irraa Itoophiyaan. Meeqa? Kuma yoo baay'ate kuma iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Lalaan waa takka qabu nafseetii malee maal qaba maa eenyu waa bita ijoolleen tiyya facaatu. Yoo baay'ate birii kuma takka ta'a. Kuma takka 800 700 kanuma. Dirhama kuma moo? Birii Itoophiyaa meeqa dirhamni kuma? Birii kuma 40 wayii ta'anii. Kuma 40?
Birrii kuma afurtama san giiftiin kan itanii firee asirratti as keessa baafattee bitattu maal gootanii ijoollee Dubaay nu gara ciiftan. Tiktookiin fi dira baafattee bitattu muratu. Birrii kuma afurtama doolaara meeqatu taabeetan giiftii meeqatu kuma afurtama taabeetan. Inshallah. Giiftii qoya hin irreeyna. Irreeynee waan tikkeetii guurra fi qoya. Doolaara meeqa kuma afurtama ta'a. 200 300 koinii kuma 60 yoo kennitaniif koinii kuma 60 tikkeeta mura. Law amma illee waan dubbachuu barbaadu warri Dubaay jira yoo dhugaa Ililli irraa kana warri barbaadan siraa irratti naa guuran. Tikkeetii amura tun gargaara biyya galtee carraa ammoo qoratu qamaa eega qabaatu. Ililli irraa kaasaa waan qabdan kennaafi koinii kuma 50 kuma 60 argadanii tikkeetiin taa'e. Hayyee hiree gurii sanan ililli keessaa qabdan 100 keessaa qabdan 200 keessaa qabdan giiftii kennaafi asirratti. Isira gatu qaba. Fayyee thank you so much. Isira gatu qaba. Yaabada. Ililli irraa kaasaa wanta qabdan yaabada. Yaabada hundi keessa. Ani keetii kiyya thank you so much. Hundi keessa isirratti 500 100 kumaan 2,000 waan dandeettan. Hundi keessa waan dandeettan namni 8,000 kun waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan. Okay, asli xiqqaa san ol baasu. Ol baaftaa qoy. Waan dandeettan kettumsa. Allahu akbar Allah. Rabbi si amil keetu, Rabbi si amil keetu, Rabbi si amil keetu. Rabbi si amil keetu. Jabaadhaa guddooche. Sagalee kiyya ol faadhu gara ta'u mangistii kiyya. Jabaadhaa kan nama 8,000 teessanii waan kuma 40 siree waliin qabu dhabdanii. Koofiyaa ililli manigaanii 1,500 oma keessaa qabdan kennaafi. Oma keessaa qabdan. Sagalee fooloo qora. Gafaa ol isinirraa qore. Hundi keessa namni 8,000 sagalee